even office OPDO akeeki kan galina baawda Oromiyaa bilisomsu yote sejirat kilomeetira 10,000 fagaatanii moora amba keessa biyya sadaffaa keessatti mishigi meetira 3 qotatanii taa'uudha qabsoon hoggannisa keezii tolfatee asylum seeker barbaadate kan Austraaliyaa kan Ameerikaa baqachuudha eenyu akka Eertiraatti hafee ni beeyna isis kana hinna Daawud maal akka godhaa jiru ni beeyna kana hinna hinimnu dubbanu yoo kana hinne yoo kana caalaa garuu kabiraatiin jibbaa mooraa shayxaanaatti ramada jechuurra if keessa deebii jaari gaafa naafiyaati biyya kana keessatti waliin dhufne miseensa meeqa qaba amma miseensa meeqa qaba odeef miseensa meeqa qaba bakka jiru kan miseensonni odeef kun hundi miseensa abaa'u turan waa'ee maaliif akkana ta'e maaliif jaarmiin kun diigamaa haphachaa maaliif deema kaayoo miti as deebitanii bilisummaa uummata Oromoo leencoo lataa akka jirti bilisummaa teenya isaa qabee odeef seenee leencoo qabsoo Oromoo boruu danda'a qabsoon garuu itti fufti kanaaf rakkoo uumamu badii uumamu hunda nama tokko irratti yoo kadhibdante tola amma dura uumamees tola amma dura tolfamees nama saniif kannuu qabdanii jechuudha kanaaf yaadni akkasiisan yaada hin bitamne yaada rakisha kanaaf jaarmee kee keessa if jaare if qulqulleessi kanaanii moota hujiidhaan ani boru yoo hujiidhaan na caaltee agar na harkatte ani laatiyoon gammachuu 12 ambaasaaddar tutto nu hundini mooraati jirtu keessatti hiriirra obboleessa kiyya nu jaarmee maqaan ta'u miti jaarmee kanaaf yoo dhugaa barbaadde itti fufiinsa abaa'oon ummata Oromooti ka jette dhugaadha ummanni Oromoo osoo miseensan ta'in osoo deeggaraan ta'in sabboonummaa isaatiin maqaa Oromootiin maqaa abaa'ootiin mana hidhaa keessatti guuramaa jira kana jechuun koegzistaansiin dhufaa bara bakka takka teessaniiti haroo taatanii bara haroo hin sossoone tokko bara malee ani maaliifi amma taa'ee yeroo laalu garuu biyya sadaffaa keessa taa'ee isinii walabomsaa jira isinii bilisomsaa jira bakka akkasii kutaa akkasii Jimmaa keessatti araddaa akkasii jee bakka laatoon dhalateetti amma saabaayyoo soba hinte laatoon ganama bilbilee addiraafata akkoon saachiirti haboon saachiirti adeerran saachi jira aboo ganda keenya san maal ta'ee jee gaafata lakkiyoonni akkasii hin jiru bishaan as deebi'aa jechuudha maana sobdan egaa kanaaf wal sobuu akkasii sanirraa fagaachuun barbaachisaadha kanaaf hoggannaa ati falmituuf waboon ati falmituuf waan isaan itti jiran beena obboleessa kiyya dhugaa dubbiin maal jedhan dhugaa walitti himan dubbii yoo garaa baqeessan maal jedhan ni fayyiti jaani lubbuun garuu yoo baqeessanii duuti kanaaf dhugaa godhanii ifatti kaayanii haasa'u malee abaa'oo jettee bifa san yoo ka deemu ta'e gaariidha konyaalee eenyu gaggeessaa jira kora gaggeessuu jeente kana keessa maaltu jira konyaa ati keessa jirtu kana keessa rakkoo akkamitti mudate miseensa meeqa qabdanii maali miseensi keessan kun maaliif haafachaa deema qabsoon karam deemaa jirti bara kanarra gara ati dhufte moo bara ati biyya keessa jirtutu qabsoon irra wayyaadha qabsoon Oromoo dadhabaa dhufte moo haasa'uu dandeenya yoo dadhabina haasa'ines leencootu dadhabsiisee jettan okay leencoon isin keessaa ba'e bakka gaafa leencoon isin keessaa ba'e irraa amma of dura sossootanii eenyumaa tarkaanfii takka if duuba deemtan natti fakkaata maaliif hoggana baqachiisuu waraana bilisummaa Oromoo Suudaanii fi Ijiptitti baqachiisuu kaan kooliigoltummaa biyya alaa dhufu miseensi koree jidduu miseensi waajjira siyaasaa biyya alaatti deemu kana kun wanni asitti dhufu kanaaf kun yoo bu'aadhanaan jette naaf hin galu'an abaa'oon yoo jabaatee biyya keessa seenee lolee anaaf akka dhiiraatti yoo addi bilisummaa Oromoo rakaaf tokko daggala keessaa dhufaase akka dhiiraatti sila anaaf gootummaan dhukaasaan guleenudha akka ammataa gaggabadhee karaa nagaatiin qabsaa horiin godhan dadhabbii keessanii ejjennoo qabaan ejjennoo kiyya ejjennoo kabiraa kaabiyyeettu maali dirqama ejjennoo kiyya Daawud Ibsaa jala deemuu qaba nana fakaan turre kaan harka na biraan qabu'an barumsa kiyya qabeenya kiyya dhiiseetiin biraa ba'e qabsoo seene malee kanaafi waan inni isa gunadhuuf hin qabu waan inni nama jala deemuuf hin qabu kanaaf yoo odeeffillee kalaafatu ta'e OFC'n deeggarachitti miseensa ta'e wareegama guddaa kafalu jiran hiriira bahanii tumamanii ajjeefamanii hidhamanii wareegama kafalaa jiran qabsoo Oromoo gaggeessuudhaaf amma jechuudha yeroo ammaan kana so OFC is better than ODF and OLF too maali OLF irraa fi abaa'orreellee caala OFC tu hojjechaa jira amma kana hubatta kana jechuudha dhugaa jiru qabsaa'ota Oromootiif lafa kaa'uun barbaachisaadha maraaraan waan ijoollee amboo ati jibbuuse waan inni dalaga waan kalee abaa'oo hin ta'iniif miti har'a Oromoodhaaf maal godhaa jira xiinxali okay karaa sanitti yoo kuduftu ta'e akkas alif nu keessaa ba'anii yoo jettan laafina san dadhaban Oromoo kanaaf